sababa weerara vaayirasii koronaan lammiilee harka qalleeyyii ta'anii rakkoof saaxilaman rakkoo jalaa baraaruuf hawaasni biyyattii iddoowwan garaa garaatti argaman waan qaban walii qooduun deeggarsa waliif taasisuu irratti kan isaan argamani. Godina Shawaa Lixaattis weerara vaayirasii koronaa ittisuu fi lammiilee rakkataniif deeggarsi dirqama lammummaan taasifamu cimee itti fufee jira. Tola ooltonni godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyi harka qalleeyyii 500 oliif gumaacha meeshaalee nyaataa qarshii 200,000 olitti tilmaamamu aanichatti argamuun gumaacha taasisaniiru. Namoonni deeggarsi taasifameefis yeroo rakkoo kanatti deeggarsi taasifameef rakkoo isaanii hanga tokko kan furuuf ta'u himanii namoota deeggarsicha taasisanis galateeffataniiru. Isaanii kaa kennutti waggaanii kaa waaqa yaadaman. Danda'a kaa akkasaatti qaqqaanneen qaqqacanneen maanneen qaqqacanneen makkattee ittiin bara bunna tu akkas qaqqacannee bara bunna. Homaan qabu waan tokko hin qabu maalii qabeenya hin qabu maatii immoo nama jaan qaba. Maatii jaan qaba. Dhalattoonni aanichaa hojii tola ooltummaa kanaan meeshaalee nyaataa fi qulqullinaa walitti qabuun namoota harka qalleeyyii deeggarsa barbaadaniif taasisanis akka jiranitti sababa weerara vaayirasii koronaan lammiileen isaanii rakkoof akka hin saaxilamneef hanga humna isaanii waan qaban irraa kan qoodaniif ta'u himanii lammiileen hundi harka qalleeyyiif deeggarsa taasifamu irratti tumsuu akka qabanis kan isaan dubbatan. Kan dhufnee fi sababa dhibee COVID-19 koronaa wajjin wal qabsiisee hawaasa keenya sababa dhibee kanaatiin miidhamaniif dhalattoonni aanaa Midaaqanyitti dhalatanii bakka adda addaa jiran biyya keessas ta'ee biyya alaa warri jiran walitti dhufnee mari'annee hawaasa keenya nu barsiisee miila qullaa deemee nu barsiisee kana deeggaruudhaaf koree bakka lamattidha kan dhaabne. Koreen tokko kan dhaabbatee jiru dhalattoota aanaa Midaaqanyii naannaa Finfinnee jiraniini. Koreen lammataa immoo naannoo Hamboo irratti kan inni dhaabbatee jiru walitti dhufneetu koreen kun lamaan mari'annee hawaasa keenya dhibee kanaan rakkachaa jiruuf harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa gochuudhaaf kan nuti dhufne. Lubbaa boor ta'anii Jimmarra ta'anii Baalee ta'anii kanaaf isaan kanaaf galata guddaa qabna. Amboo keessas har'a sababa adda addaatiin harcaatiin uumame malee nama hedduutu nu faana ture. Kanaaf egaa amma tokko si yaadanneerra kanaan isin dhaabbatu. Qajeelchi fayyaa godina Shawaa Lixaa tatamseen dhibichaa guyyaadhaa gara guyyaatti daran hammaachaa dhufe kana xiqqeessuuf hirmaannaan hawaasa bal'aa daran murteessaa ta'uu himuun keessattuu qaamolee harka qalleeyyii deeggaruuf abbootiin qabeenyaa fi lammiileen martii hojii tola ooltummaa kana cimsanii akka itti fufan dhaameera. Uummanni keenya of dagachuun qabu. Maatii isaa gorsuu qaba. Waan hojjetu keessatti of eeggannoo gochuu qaba. Kanaaf inni guddaan waan asitti argattan kana jireenya keessan jijjiiraa yookiin faayidaa isinii qabaaf otoo hin ta'in akkuma dura ka'e qaamni kamiyyuu uummata isaa bukkee karaa danda'uun karaa dandeettii isaatiin akka dhaabachuu qabudha. Ogeessi keenya irra as jiru qaamni kamiyyuu uummatatti yerootti dhiyaannee hojjechuu qabnu uummata yeroo tajaajiluu qabnu yeroo kana dhajaa ta'ee fi isinis waan qabdaniin waan beektanii wal gargaaruu wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha dhajaa ta'eef fageenya keessan eeggadhaa. Haguuggii afaanii godhadhaa harka keessan dhiqadhaa yoo isin dhukkube mallattoo adda addaa mallattoo dhibeen kun agarsiisu naannoo keessanitti yoo argitan qaama isinitti dhiyoo jiru ogeessi fayyaa eksteeshiniin jiru eeruu kennaa namni sun haa ilaalamu haa qoratamu.